ولد دچاني أبسامي أبسا أرد لقى ولد تيمناتي كنا يويا خليه وعد سني نجرا بيتني أما بودا غازا قوت نجرا ندي بين نجرا شرشر قراتي ولين تدك أبسيسا أرانتنا أجندة لما قمنا أجندة لما توكو ورت إبسي في بيرادان أرومو غرغرتشوف قلقلا غنم سققالو ما سياسة دلقاجرو إسان شف قونا إتاسني جلد إنقدّا قرشي دولار كما جهاتما كما ديبا وعدا سيناميف مليونيم أداراش يوخام قلما بركما يتي وناك أبدان جامني وعدان سيناميفي إسان سانيس أكبو ياجران ساني رهيلي دوبنا أرى أجندا لما خنا قاري ترى دوبنا سريت الربو سانيس نجرتي فيديو خنا وليكو قودا إرى دوبنا جاتشودا أكم جرتو بغا جراتني سو خنافو جرخينيا سربا أمان تنا خنين تبني سون واي في الناس وعملين بني let me shut down this music كانوا نجيكني okay هاي وليد الدبر سامي مي وليد الدبر ولي أوبسيني والجناد الدمني تكوما فجأة جنة أوسني لكمسيني دبين جباشات دما جرتي دبين خرابراتي إبتا جرتي خنافو
namoota haga tokko garaadhaaf yookaan xibsii guyyaa keessaa nyaatanii fi biiraa jecha ilmaan Oromoo dhiiga qeerroo ilmaan Oromoo gurgurataa jiran Oromoon dhugaa walitti himuu qabna jechuun amman tana dubbiin jabaachaa jirti. Maaliif jennaani fakkeenyaaf Abdii Raggaasaa sababni inni itti hidhame sababni itti hafe ilma Ambooti. Khootu shanee dhiisitiin wajji ida'amii dachiisii kan namana sii kan naan abadan jennaan dinnaani dhiibanii kophaa baasan jechuudha. Arraan tana kolkolleen yookaan hoomlesiin warreen jiruu fi jijjiiruu dadhaban biyya alaa tana keessatti warra biyya alaa kana keessatti jireenya fi jijjiiruu dadhaban keessattuu ni beeytanii warreen laayivii kanarra ta'anii afaan asirra hagalaagaan isaanii baqaqutti iyyaa bahan biltsiginnaan yookaan abiyoot ummata kana vaaliyuutti godhuudhaan arraan tan Oromoon diiga je'ee galgalaa ganama irra dalagaa jira jechuudha. Isaan kana akka ergamtuutti haayar godhachuudhaan yookaan qacarachuudhaan namoota asirra ta'anii sa'aa 24 Oromoo gandaa fi kutaa wallolchiisan taakka ja'a. Lammaffaa warreen OMN irratti ol bahuudhaan erga OMNin ummataan wal isaan barsiise maqaa doktoraa qabachuudhaan as keessatti jireenya fi waan jijjiiruu dadhabaniif warreen lakkoofsa hagana hin jaamne hin qabamne ganda tokko naannoo tokko walitti qabee Oromoo kutaa fi gandaan waliin dha'u bira kutee arraan tana seenaa badduu seenaa xurii galmeessaa jira jechuudha. Wanni kun kallattiidhaan wanni isii laallattu dubbiin tun namni kallattiidhaan isa laallattu harka guddaadha warreen OMN irratti ijoollee lakkoofsa tokko takka hin beekne jechuudha. Warra lummuxii baandiraa Itoophiyaa ba'atee deemu nafxanyaa Daani'el Kibret wajjin deemtu ta'asirraa galgalaa ganama Oromoo OMN fi miidiyaa kana dhaamsuuf galgalaa ganama deemtu isaan kana aangoo gurguddoo itti aanaa ilaa Itoophiyaa Pireesii gochuudhaan deebi'ee namoota tokko warra asirratti OMNin isaan nama wal barsiise kan duraan namni isaan hin beekne arra beekamtii arganne jechuudhaan arra nuti hagi tokko warri garaa ifiiti bulu nuti nutu shawaan teenya finfinneen teenya nuti tuulama keenya nu laallatti jechuudhaan hagi tokko garaa ifiitiif if gurguranii ilmaan tuulama hunda maqaa balleessaa jiran jechuudha. Warreen akka Biraanuu Leenjisoo hundi isaanii walaa Dammaqaa Nagaasaa walaa hunda isaanii maqaa isaanii isinii dhahee himuu hin danda'u. Warreen ala kanaa galan dachii wa'ada seenamuudhaaf qoonqoo garaa isaanii guutuudhaan akka isaan ilmaan Oromoo gurguratan gochuudhaaf akka isaan maqaa naannoo kanaallee xureessanii ijoollee ilaa wallisaarraa haga hundi bitaman gochuudhaan arraan tana faayidaadhaan Oromoo gandaa fi kutaadhaan adda qoodaa jiran jechuudha. Hedduu nama gaddisa wanni deemaa jiru. Oromoon tokkummaa keenyaaf facaa jechuudhaan waa hedduu obsaa jirti Oromoon. Isaan garuu daangaa dabraa jiran. Harargee keessaa illee namoota haga tokko akka Dr. Tanakaafa akka Jaafar Aliifaa namoota haga tokko bitachuudhaan Harargee illee if jala bulchina Harargee if jala galchina jechuudhaan waan hin milkooyne tan irraa dhumaa dheengadda warra gujiillee akka eenyu Daani'el Bariisoo Areeriitii fi akka eenyu maqaan isaa maqaa isaa eenyu gaasa maqaan na jalaa bade isaa mukiyya kana na jalaa bade gizee gari maqaan na jalaa bada maqaan nama so namoota dila kana gizee galchituu biltsiginnaan arraan tana Oromoo dhooynee Oromoo gandaa waliin dhooynee Oromoo cabsina jechuudhaan arraan tana karaa nafxanyaa galuudhaan nafxanyaa wajjin duula Oromoo rabbanaa jiran jechuudha. Ani immoo wanni tokko kana gaddise maal beetani wanni kana gaddise tokko wanni jiru warri arraan tana finfinneen teenya maqaan dhayna finfinneen teenya warri jechaa jiru kun warri boorcii gurgudda warri biiraa fi foon dheedhiidhaan shawwadame maqaa dachiitiin arraan tana finfinnee maqaan dhayinaa nuun jettan kun mars wanni irraa Boorana Moyyaalee irraa Wallagga dhihaarraa Gimbirraa Harargee bahaa Cinaaksan irraa Walloo keessaa finfinneen keenya Burraayyuun teenya sabbataan teenya jecha ijoolleen takka agarteen beene dhumaa jiran jechuudha. Waan dhiiga qeeroo dilatana lubbuu itti kafalan tokkummaa Oromootii ja'anii qabsoo Oromootii ja'anii ijoolleen takka
qeerroon finfinnee maal akka isiin taateen beeyne lubbuu qaalii isiin deebine gabbarte arraan tana biiraatti dhuganii nafxanyaa wajjin nurra dhiichisaa jiran jechuudha. Kaaka Biraanuu Leenjisoo fa'a kaaka eenyu maqaan isaa Ahmad Gishee jee walaa Dammaqaa Nagaasaa jaa walaa eenyu Taayyee Danda'a hundi jechuudha. Arra angoo walii hirraa nuutu poolis koomishinara nuutu maarriyyoodha angoon teenyaa finfinneen ta'e maaltu sin galcha jechuudhaan arraan tana tokkummaa Oromoo cabsaa jiran. Tana ammoo taniin isinii dhaamu manguddoonni Tuulamaa please ka'aati ijoollee tanaan dhaabbadhaa jechuu danda'u qabdan. Ijoolleen Tuulamaa maqaa keenyaan hin naggatetinaa jechuu danda'u qabdan. Maaliif Oromoo wanni isiin bahaadhiha kaabaa kibba dhumaa turte maqaa finfinnee maqaa burraayyuu maqaa sabbataatiif kadhumte Biraanuu Leenjisoo garaa isaa guutuudhaaf takka Ahmad Gishee garaa guutuuf takka Taayyee Danda'a daafkicha kana garaa guutuuf miti ijoolleen dhumaa baate lubbuun qeerroon bahaa baate jara kana garaa isaanii guutuudhaaf akka isaan Oromoo gurgurataniif miti. Arra namoonni akka sangatti akka furushkaa nyaatan hoteela keessa hidhamanii galgala ganama asirratti iyyan warreen moraaliin qabne warra hallayyaa ifiitii jiraatu namoota akkanaa kanaan bilxiginnaan Oromoon cabseettee deemaa jirti garuu Oromoon daran tokkummaan isii jabaataa jira. Nuti firraa dhiibaa jira. Nuti abbootii hallayyaa abbootii garaa hundasii akka isiin takkalleen isii Harargee bakka hin buune garaa ifii bakka buutu maafa godheetan maaliif Boolee Mikaa'il ijoollee Harargee guutee jira achuma gabbu'anii nyaata mana nyaataa afran qalloota kaa bakka takka dhaabbatanii nyaachuu hin danda'an gabbaanii jimaa bitachuu hin danda'an nama keessa deemuu hin danda'an xiqqaatanii jiran akkana xiqqeessine huccuurraa baafne. Isinis warri Tuulamaalleen warra isin gurgurachaa jiru warra biiraadhaa fi fooniif isin gurguraa jiru maqaa keessan xureessaa jiru tokkummaa Oromoo kajabaatti kana warra if gurguree Oromoo taanii irra duula banaa jiru arra nafxanyaaf warra lummuuxiidhaaf ergamaa jiru ka'aa dhaabbadha. Ka'aa Haayila Mikaa'il hojii dhaabbadha. Ka'aa Abdii Raggaasaa hojii dhaabbadha. Ka'aa Qees Balaa hojii dhaabbadha. Arra jarri kun Oromoodhaaf tokkummaa Oromootiif garaan hin barbaachisu Oromummaa dursina jechuudha arraan tana qabsoo finiintu gaggeessaa jiran jechuudha. Akka Haayila Mikaa'il ummata jajjabaa jira Tuulama keessa jajjabaa jira ammallee. Garuu jarri kun seenaa teessan isin balleessuuf deemaa jiran seenaa teessan gurgurachaa jiran asitti jireenya ifii dadhabanii galan. Asitti jireenya ifii dadhabanii arraan tana Oromoo dhiiga Oromoo gurgurachaa jiran jechuudha. Arra namoota faayidaadhaan kutaa tokko qabnee binneeti jara kana akka isaanii sossoone goona jechuudhaan deemaa jiran. Kanaaf tana Oromoon hundi irra dammeexee keessattuu warri Tuulamaa Oromoon Tuulamaa warri Shawaa jirtan ummata kana nurraa dhaabbadha maqaa keenyaan hin nagadina jechuu danda'u qabdan. Arra namicha Oromoo argaa dhageettiin feene kana faatu wannaa fa'a jechuudha. Biraanuu Leenjisoo fa'a. Nafxanyaa xiixaa kana jechuudha. Sini galee soo kanaaf Oromoon bakka hundaa bakka dandeenyu tokkummaan keenya akkan diigamne warra harka guddaadhaan garaa ifiitiif if gurgure kana dura dhaabbachuu qabnaa jechuudha. Talamaffaa jilli dheengadda asirraa galee ummata sossobanii isaanis booyaa jiran Maamad Sheekhaa fa'aa jechuudha. Laala jara keenya qaraatii fudhadhaa. Osoo if hin gurgurre dura waa baradhaa namarraa. Tokkorraa fakkii fudhadhaa. Arraan tana as dhufanii doolaara 60,000 isinii kafalla doolaara hagana isinii kannina dachii kaare meetira hagana isinii kannina hottaa ja'aniiti arra jila galma barkume sirba garsiiftan jechuudhaan oggaa deeman akka Hajii Xinxalaa akka Alii akka kanaa kun bishaan waan jala naqaniif dubbiin isaanii hololoo taatee jirti jechuudha. Bishaan jala naqamee jira dubbii isaanii. Hunoo if nyaataa jiran jilli galee humaan agarre hanga ammaa jimaan itti bitama. Nyaanni ni kan namaaf warra dhugaatii dhugus dhugaatii ni bitamti jechuudha. Tanuma wanni biraan jirtu. Because jarri kun use and throw isin godha. Please warri garaaf if gurguruu deemtan dignity keessan hin gurgurina. Takka akka mucaa kana xiqqaattanii akka mikroofoonatti akka furushkaa booyyee furushkaa hoteela keessa teessee nyaattutti galgalaa ganama chaarjii isinis suuqanii isin iyyisiisan waan biraa wanni isinii godhan hin jirtu nama keessaa baatanii bilaashitti gabbaatanii jimaa bitachuu hin dandeessan nyaata keessan nyaachuu hin dandeessan
lubbu amata dhibbattiin jiraanne tana ifin xiqqeessinaa kuni gorsa bareedaadha waan gaarii isin haa ta'u sila arraan tana galma barkumetti kottu maamma sheekaa sirba garsiifta jedhanii galchanii attaallalanii maallaqaadhaan huno dolchee ittiin kannine nyaatumaaf kana kanaan isaan dandaa jiran if nyaataa jira deddeeme that's it maal gootare das kana wanni jiru kakka Khadiir Sa'iid lakki ani qarshii kuma 60 miti miliyoona 60 wana kannitan ani sabakiyyaafin qabsaawa ture hin barbaadu jee funyaan irratti feechu ofari taayee dandaafa so kanaaf arraan tana oromoon tiyya bakka jirtanii osoo ifin gurgurre dura please takkarra lama itti yaada keessattuu warri biyya alaa jirtan tun dhaamsa obbolummaatiin isinii dhaaman yoo dhabdan maakdoonaald seenaati laaqana keessan achirraa nyaadha hiraata keessan achirraa nyaadha yoo dandeessan kiraa namaa wajji wali baasaa galaa maallaqa seef goradha dhugaan isinii maan doolaara isaan qarshii doolaara 2,300 isaan itti isinii soban tana asillee biyya alaa tana yoo teessan dalagattanii jiraachuu numa dandeessan dhugaan isinii maan dalagaa minimum wage Ameerikaa keessa dalaydan yoo qusannaa bartan maallaqa qusachuu baradha rumeetii nama 4-5 wajji wali gala yoo dandeessan Jack in the Box Burger King waan akkana mana nyaata akkanaati hire if godhaati ha erga achi seentan booda laaqana keessan hiraata keessan achi nyaadhaati maallaqa achi wali baasaati that's it maallaqa keessan seef goradhaa malee please ifin gurgurina yoo takka kuttan barana ati garaa keetiif gurgurtee nu akka jila dheengadda galte akka nageessaa oddoo dubbe cuqun hama jinni gurraatti ilaal galgalaa ganama oromoo asirra taa'ee hayyoota wal arrabsiisu hayyoota wal nyaachisu maqaa adda baafachuudhaan oromoo federaalist koongrestii peejii jedhu irratti maqaa gurguddaa baafatee oromoo gandaa fi kutaa wal ficiisaa ture tokko isa arraan tana biyya galee qaanfatee Haayila Sillaasee birattis footoo ka'uu sodaate kaanis ka'uu sodaate gawwaan keenya tokko Haayila Sillaasee bira kee huno jijjiirama kana jabeeffadhaa jee akkana quba nu garsiisa daaf kaan keenya tokko ha huno laal oromootiyya bilisummaa isin dhuftana jabeeffadhaa isin jechuuf hin dhufee jee warsanu hin qaanfatu beeyda ka'uu ba'eennin hayyuu ittisan ha Haayila Sillaasee bira dhaabbatee pa huno laal bilisummaan isin dhufte tana jabeeffadhaa akka jechi war dubbiin ha isin galee soo kanaaf jara keenya walhaa gorfannu biyya tana keessatti nuti waan biraa waa lama sadi godhuu dandeenya saba keenya tokko yoo beekumsa qabaanne beekumsa keenyaan saba keenya gargaaruu dandeenya yoo dadhabne humna keenyaan yoo dadhabne diinagdeen gargaaruu dandeenya yoo san dadhabne immoo nuti if dandahuun saba keenya dandahuudha isin galee kana gochuun mataan isaatu okay dhifama gutak wanni xiyaatu na dura wanni ta'e okay so kanaaf jara keenya adara tanii isinidhaamu warri biyya alaa jirtan warri diasporaa jirtan ifin gurgurina akka Biraanuu Leenjisoo fatti ifin xiqqeessina Biraanuu Leenjisoo akka eenyu maqaan isaa Ahmad Gisheefa eenyu tokko ammallee Dammaqaa Nagaasaa meelaala hundi warra biyya alaa kanatti jireenyi itti jabaatee jireenyi itti ulfaatee jireenya hoomlasummaa akka warra mana qabneetti jiraataniiti if dadhabnaan arra galanii lubbuu 7,000 nuti maqaa Finfinneetiin itti gabbarre xibsii fi biiraa hallayyaa isaanitti nu gurguratanii akka furushkaafa akka eenyu maqaan isaa kana damma eenyu maqaan isaa nageessaa oddoo dubbeefa abbootii garaa OMN nama goote tanaatu arraan tana sinigalee arraan tana oromoo gurguratanii oromoo xiqqeessuuf deemaa jiran oromoon bi'iznillah arraa miti gaafa bara 1980 hoggantoonni abaa'oo takko nuti islaamaa miti nuti kiristaanaa miti nuti oromoodha nuti obboleeyyan jedhanii gaafa tokkummaan dhuman saniihu oromoon hin cabne arra dhiisaati ka generationni tokko 85% yookaan 90% oromootti amanu tokkummaa oromootti amanu ka ifin amanu ka ifirratti amanu ka ifin deemee jiraatu arraan tana guyyaa akkanaa kana dhiisaati gaafa dukkanaa sanuu oromoo qabsoo isii duubatti hin deebine jara garaa ifiitiif bulu kana warra barcaa itti bitanii warra biiraa itti bitanii warra foon jiraa itti guuranii garaa ifiiti arraan tana yaa'anii gurguran kana hin dhageeffatina nuti illeen akkana xiqqeessaa jirra
warra bakka nun buune akka nama warra bakka nu buutte haasoo kana akkuma xiqqeessinu isinillee ka'aati xiqqeessa abaluun kutaa kiyya abaluun godina kiyya abaluun na birraa dhufe abaluun ollarraa dhufe hin jirtu nu bira nuti hin jirtu gutakka naafsa dhiifama gutakka sorry bilbila na bu'e dhiifama soo kanaafi jara keenya akkanatti barachuu qabna akkanatti dhugaa walitti himuu qabna tokkummaan oromoo boondiin tokkummaa oromoo jabaachuudhaaf waan kana godhuu qabna nuti jibbansa nama tokko irraa hin qabnu we don't care nama tokko irraa rakkoo hin qabnu abiyyiin hunoo namicha gurbaa nafxanyaa galgalaa ganama hiriira irratti baandiraa lumuuxii uffatee deemu itti aanaa godhee shuume arraan tana warree galu kana irratti wanni godhaa jira keessattuu warreen akkanatti walit dhuftanii maallaqaan akka walit dhihaatu wal gurguraa ganda kana godina kana xiqqeessuuf deemaa jirtan kun ummanni isin keessaa bahilleen dhaabbadhaa isinii jechuu danda'u qaba akkuma nuti wal dhaabuuf galgalaa ganama dhugaa jirtu wali himnee deemaa jirru isinillee dhugaa jirtu wali himaa deemuu qabdan jechuu kana ka ta'uu qabu gama biraa abiyyiin keenya abiyyiin maallanyii dura irratee jira maallanyii korojoon qanqalloon isaa waan irratteef arraan tana ummata tujjaara hunda doorsisni itti fufee jira takka laayisansii luus gootan takka maallaqa hagana fida takka hagana godha maaliif jennaan addunyaanis maallaqa dhorkattee jirti immoo gaafa maallaqa addunyaan dhorkatte Itoophiyaan durattuu ni beeyna karaan isiin deebitu kara ummata daldaltootatti deebite jechuudha ummata daldaltoota dursisu deebite jechuudha so kanaaf beeyti teenya kara biraatti deemaa jirti kanaaf oromootiyya tokkummaan keenya hedduu barbaachisaadha tokkummaan keenya boondiin keenya lafeedhaan jaarame dhiigaan jaarame arraan tana waan qabsoo waggaa 50 dhiisa warra kalee hidhame dhiisa joolleen dheengadda waggaa 2 3 4 5 dhumaa turte tun joollee takkaa finfinnee argaan beene joolleen tun bara arraan tana ka as baatee wanni jette osoo arra akka joolleen tun biiraadhaan na gurgurtii osoo beekani garaa ifiitii ja'anii nu gurguranii osoo beekani eenyu dhuma hin dhumu garuu isaan ummata kanas godina kanas ganda kanas bakka bu'an garaa ifii bakka bu'a Biraanuu Leenjisoo ofuma bakka bu'a nama jajjaba akka wannaafaa jira huno caaltuu oromiyaafaa jira bara asirra joollee tuulama leenca qeerransaa jirame akka Haayila Mikaa'el faa jira meeqa jira lokkoo isan qabu ummata jajjabaa kana faana deema ummata garaa ifii asittiif jijjiiruu dadhabee galee kana faana deemina bakka dhugaa walitti himna achi keessaa illee Harargee keessaa illee warri garaa bar amma angoo keessaa nama dhiibanii nama wallaggate dhiibanii baasan nama kutaa kaan dhiibanii baasan nama haga tokko Harargee keessaa illee nama garaaf isaa bitame akka furushkaa kana fa'a namoota tokko ni jiran haagan hin jamne kana bitachuudhaan arraan tana oromoo cabsine Itoophiyaa fuuldura deemaa jira waan hin danda'amne waan abjuudhaan dhadhaa dhuguudha kun kanaaf arraan tana abdii raggaasaa ka fuudhanii hidhan dheengadda waan isiniin bitamu lakki ani qabsoofin behe dachii teessanis hin fedhu qarshii teessanis hin fedhu waan jee isaan hojii dhoqqee laaqachuu dideef jechuudha soo kanaaf joolleen jajjabduun warri jirtan piliis jara kanaan dhaabbadhaa jechuun danda'u qabdan dhaabbadhaa jechuun danda'u qabdan sinii galee soo kana jara keenya Itoophiyaan siyaasaan Itoophiyaa fi koronaanis dubbiin addunyaan qiyaamaan dhihaataa jirti fakkaatti koronaan asii addunyaa girgirrii haa jira Itoophiyaa siyaasaan girgir godhaa jirti Itoophiyaan galamaan irra wal goof deemaa jiranii soo kanumaa rabbiin koronaa jalaa illee isin haa baasu soo kanaafuu dhaamsatiyya tana olii daddabarsa piliis jabaadha jilli galma barkumetti Daani'el Barisoo Areerii faadhaan hogganamu takka ka'abbuttaa faadhaan takka maamma sheekaa faadhaan qarshii hagana waada isin iseen najaan gizee dhaqan hin jiru doolaara maaliif ennaan is too expensive mee ati doolaara 60,000 wallisaa tokkoof waada seentee achitti doolaara 60,000 jijjiiraa qarshii Itoophiyaarraa amma jarri beeyta qannasech qalqallowaa qannasech aሁን ስለ ቀነሰች isaan asaasabdee jirti taayee dandaafa aboo taayee hay mee wanni waada nu seentee jaaniin wanni waada bar wanni waada isin tadheen gadda makiinaa keessa hatamtee faa jaanii jira jechuudha wanni waada isin garii ni hatamtee garii akkana ana obsa huno nyaata keessa nyaadha huno kaardii fudhadha tanas nyaadha dhuga obsa jechaanii jiran jechuudha soo kanaaf please kanarraa qaraatii fudhadha ifin gurgurina nyaata jettanii ifin gurgurina hallayyaa hin guutamne tana jettanii ifin gurgurina amma booda warreen namni gurguddaa namni umriin deesan 40 dabarte 50 dabarte faan akkamiif gurgurtame amata meeqa jiraachuu deemtan amata 100 amma booda
no amata khudan diddam you don't know amata meeqa ka jiraatu kanaaf saba kee roorroo saba keetiitiif sagalee ta'e beela itti daabboof bishaan sukkara nyaadhuuti jiraadhu malee saba kee hin gurgurin silaata diyaaspoora nama biyya jiru namni takkaa biyya alaa bahee hin beeyne si yaachisu maaliif jennaan tokkoffaa biyya keessa jiraata jireenyi isaa isokkee hayyee namni kun at least seeneetiin meeqoy maatii tiyya tanaas itti jiraachifachaa waan gaggaarii oromoodhaaf asirraa odeeffannollee kannu waan takka godhu jeeti seena habiyya isokkee خبي على جرابي على نمني اتلافئ خرا نيروبي تندفئ تكا خرا كايرو تندفئ اتدبئ اتدوئر فيهون كاف أسدفئ دبئ مي مال قد شوفي نمني أستاء بيجتين سنغالي سو خناف بليز خنا راكاراتي كان كلون إساني لين دوما جرتي ها سنغالي so qanqalloon isaanii dhumaa jirti kanaafuu ifin gurgurina isin sobanii qarshiinis hin jirtu keessattuu warri biyya ala tana ta'obbalummaatiin isin gorsuu dhufe haaji xinxalaadha ni beeytanii ni xinxalaame duraanu waan xinxalluuf isinuma gorsumaaf keessattuu warri garaana nyaate warra dheengadda galee kana boodar maaliif ka isaan dura galee irraa barnootan arganne ka isaan dura galee boole Mikaa'el Gabbu'ee akka namatti kophaa miti yoo fedhe makalaakaallee qabatee deemuu dadhabee jira سيغالي سو اسينيغالي سو خنافو بليز إفن غرغورينا ديغنيتي خيسان غرغورينا اينيوما خيسان هين غرغورينا قونقو غراتي سان إفن غرغورينا اسيتي جيرينيا خيسان سغاليتي سان دام سداتي بكا دن دي سان مينيمم ويجي دان بليز بكا إرانيا تني دوتون فادا لغاچا جيرينيا خيسان او فدا عمري هاغيسين هافتي مالي إفن غرغورينا هونو تانا خارا قراتي ارغدا خاكا اينيو هونو ارا وري ولستو تالين ماما شيخ خارا قراتي ارغدا او سو دابدون ديميني أبو جري مالك أبو دابد لكي جاء ورّي هندي الرانتنا هون أكنا سلبة هجرة بليز إفين غرغورينا دابد أولين جا خيساتو منقدون نخينيا منقدون تولما إرّا قدّا ورّين لنقدّا أبدي رقاتا هيسي سفا ورّين وان خانقود هندا ورّا خيسا مالكان namoota jiran hunda bibbitanneet if jala galchina jechuudhaan waan addaa Oromoo diiguudhaaf deemaa jiran lafeen Oromoo isin haa qabdu lafeen qeerroo wayyaalee duute ta cinaaksanitti duute ta wallootti duute ta gimbi duute bahaadhi haalixatti finfinneen tiyyeette ta osoo takkaa finfinneen waan taateen agarre biiraa sanii fi foon ati jiraa nyaatu san rabbi summii isinitti haa godhu inni osoo isin abaarre dhaabbadha Oromoorra Oromoo diigaa jirtan isinis warri tuulama khaa dhaabbadha jaan sababa keessan Oromoon calliftee jirti Oromoon tokkummaa diigamtee isin sodaattee callistee jirti nuti hin callifnu dhugaa isinitti himna isinis dhaabbadha jaan warra garaadhaaf maqaa keessan isin xureessuuf deemaa jiru nurraa dhaabbadha jaan lafee ijoollee santu isin qaba dhiiga ijoollee santu isin qaba nama takkaa finfinnee dhufee argeen beeyneetu daa'imni xiqqaan ama 16 haati qoraan itti gurguraa guddiste finfinneen kiyya burraayyuun kiyyettee duute arra biraanuu leenjisoodii fi خاكد أمجيشة خاكلين شوباتي مكا خيسانين الرانتنا مكا أورومو بالليسا مكا تولما بالليسا وانجرانيف you guys need to tell them to stop دابت داجة چوندن دهوك أبدان جاتشو دابت داجة يوخان وعدل في جولي سنتوسي وران إيغا جولي تتكا فين رفتين بين فين تيجي تسنتو إسي ورانو تا إيغا سنتو إسين غفي سنتا أكا سنين تاني والآبا أكو منو تي نما أبا غرانو خيسا جرو أصون كامفن we don't care sarra dhufte abalukhiyya osoo hin jenne dhugaa akkana firtirati goonee walitti himnu kana isinillee wal dhaabuu danda'uu qabdan yoo dhugumaan tokkummaan Oromoo si yaachuuf taate manguddoon dhaabbadhaa jaa warri manguddoon tulama dhaabbadhaa jaa akka biraanuu leenjisoo kana fa'a finfinnee maaltu sin galche akkamijjaa hay finfinnee akka maaltu sin galche akkamijjaa finfinnee bar namaatu bar moyyaalee irraa itti du'e bar namaatu cinaaksan irraa itti du'e bar namaatu gimbii irraa itti du'e qeerroo dhiiga qeerroo itti du'e جول أكنت إسن مكا إسن توريسا جرتو إسن منقدون تولما يو تيساني لالتن ربين إسن اللي ولين إسن غافة شوتا ورّا تقوما أرومو جيسو فقلقلا غنام بيرا دان إف غرغوري جيريني دبته هم لسوما دبه أسيتي إف غلي أرومو مكا توريسا جرو خانا دابت داجة چوندن دو قبدن هند ساني خانا سو خنافو جواد أوروموتية تانا وليد دامو قمنا سرت وليد آما akka dhuunfattiste akka walottiste haruma hundaanuu
this is disgusting dhugaan isin himan waan fokkota annamni carraa biyyaalaa argate feetu qaraatii qabaadhu feetu dhiisi waan biraa dadhabdu kuulii ta'e baattee jiraachuu dandeessa kuulii ta'e baattee jireenya bareedaa danda'u jiraachuu dandeessa arrammoo takka tanarraa qaraatii fudhadhaa tadhuma isinirraan cufa maamma sheekhaa farraa qaraatii fudhadhaa biraanuu leenjisoo farraa qaraatii fudhadhaa dammaqaa nasagaasaa farraa barnoota fudhadhaa hunda isaanii nothing me eenyu Alaamuddin ta'e hundi miskiina hudduu cittooti hundisi hin qaba waan itti kannanuu dhabanii jirani wal dhabaa jiran if nyaataa jira huno oduu amma tanaa deemaa jira wal dhabaa jiran galmi barkuma illee maallanyi guuramu hin jiru so kanaaf akkan salphanne isaan kanarraa qaraatii argadhaan isin injoo barbaada jabaadhaa waliidhaama abbaan garaa nama tokko bakka bu'u abbaan garaa Harargee bakka bu'u abbaan garaa ifuma bakka bu'u abbaan garaa Tuulama yookaan Shawaa bakka bu'u ifuma bakka bu'u Wallagga bakka bu'u Boorana bakka bu'u Gujii bakka bu'u Walloo bakka bu'u sun abbichi ifuma bakka bu'u malee nu bakka bu'u jaatii dura dhaabbadha ummata akkanaa kana ummata biltsiginnaan nu nafxanyoomsuuf nu gurgurachuuf galgalaa ganama qarshiidhaaniin bitadheettee deemaa jirtu kana qarshiin jirre tanatti please ummata kana wal dhaabaadha akka walit dhiyaataniin tanan isiniin jaa fayyaa argadha waan hojii turtaniif walit deebina yeroo biraa guyyaa gaarii halkan gaarii